hawwite sana caala taate si argamti. Gatii kanaafuu ani otoo waan isii irratti eeyyamu ta'eef rakkoo takka hin qabu. Nama isii dhugaadha. Mana keessatti nama mormitu cekeen qabdu mooyallee hin qabdi maashaallah. Waa hundaa hin qabdi. Amma isii wali irraa irroo an akka isii qur'aana kana haafizul qur'aan hin taate ilmii barattu fedha. Yoo isii san hin goone warra qara'e warra haafizul qur'aan warra ilmii beeku warra qur'aana sirriitti beeku fuudha. Osoo an darasaa guddaa sheeka guddaa irratti hin fuune akkasiin sheeka taatu gorsi ittiin haa qaratu sirriitti akka qur'aanni sirrii galu. Sana ta'uudhaan moo sitti mo'an? Atis cinaa si dhaabbattee madaabaraa taatee fi yuuriyaa taatee fi yeroo kamuu qanansiifteeni sammuu si firii ta'ee akka isiin sene siraataan barattutti. Gaafa isii suuraa tokko baaftee qayyabdeetti gaafa jettu fuutee adda sii dhungattee gammachiifteeni abshir jetteeni kennaa fiddee fi yeroo ani garuu dhungataatuma jira akka ati nama tuufamu akka pirezidaantii waan fedhanitti qabgoreetti garbiiru. Maaliifi amma fakkeenyaafi asli yoo haqiiqatan haasofne seenaan amma wanta tokko mana barumsaatii wanta tokko yookiin immoo waan kayrii tokko ala gootu karameellaan sii fidaa yookiin immoo maastiqaa wanta tokkon sii fidaa shokolaataan sii fidaa jabaadhu kana qara'ii kana fixii kana godhi jetteeni ilmoo keessana leenjiftee akkasiin barattutti gootaan. Nuyi haqiiqatan yoo haasofne yoo hubannee ilaalle dubartiin yeroo kamuu hamma muka qabdutti wallaahi sammuu si xiqqaan waa xiqqooti sii sossobuu danda'a. Waa xiqqoota mileetti horuu danda'a. Akkuma sanatti fakkeenyaaf waan isiin gootu keessatti galateeffatteenii amala gaariidhaan akhlaaqa gaariidhaan ala ofitti qabdu wallaahi dubartii dhibba sii caaltee sii baati isii dhumte. Dubartii kamiyyuu sii irratti arguu hin dandeessu. Hattaa yoo duute seenaa sii dhagachuu hin dandeessu. Kamsi wayyaara abbaa seena. Silaati fuudhuun iyyaa qabdamoo waa qopheeffatte? Laa ani sheeka guddaa fuudhuun iyyaa qabu ati sirriitti na qaraate mootu atu hin taate. Ati amma sirriitti quraanni sii garuu qabu. Sirriitti aalima guddaa akkasiin taatu fedha. Markaza guddaa inaa banuufi. Akka isiin qaraateetu fedha. Akka isiin diin islaam kana addunyaa kanatti hambiftee gaafa isiin asirraa deemtellee sadaqatul jaariyaa warri isiin qaraate sun akka qaraatisan barbaada. Atis immoo jabaa ta'e ka cinaa sitti qaraatee dhaggeeffattee fi jaarsa gaarii kutu gizee isiin qaraatee dhuftu dadhabbii isii irraa deemsiftee waan isiin feetu sana gootee fi wajjiniin sammuu sii bashannansiiftee jennaan wallaahi yeroo dhiyootti aalima guddaa sii taatee yaani jaartii yookiin abbaa manaa aalimtittii ta'uu dandeessa. Isiinuu sii barsiisuu dandeessa. Yeroo tokko ni keenya rakkoon keenya Oromoo keenya biratti dubartiin dhiiran barsiiftuu abbaa manaan barsiiftuu jedhu wayii jira. No akka kanaatti otoo hin taane waliigalteen jiraannaan otoo duuba deebifnee baranneeti sanaan dura namicha intala abbaa isheerraa dhala barataa turetu intala isaa aalimtittii fuudhee otoo mana erga isii fuudhee mushurummaa lafa kaa'ee kee abbaa sii bira dhaqee otoo baratu ilmiin ati barbaaddus wanti hundinuu bakka tokkotti sii kenne jaartiidhuma kee jala taa'ee baradhu jedheen abbaan. Isa tokko kaasee jaartiidhuma isaa jalatti taa'ee kee aalima ta'ee baasee jechuudha. Gatii kanaafuu otoo dallalfannee ilaalleeti hadha ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam duniyaadhaanis diiniidhaanis waa hundaan wanti isaan badhaafamanii Khadiijaadhaan. Khadiijaan radiyallahu anha haala seenaa si duubatti deebifne yoo ilaalle dubartii jabduun waa hundaan kan badhaafamanii kan jalqaba itti amantee waa hundaan kan badhaafaman Khadiijaadhaan. Dubartiin Khadiijaa hordoftee kaatee Khadiijaa seenaa baratte wanti Khadiijaan addaa dubartii addunyaa kanarratti uumama kamii dhiirri kamiyyuu kan Rabbi irraa salaamataa kan hin argannee fi jaarsa isheetiif jabduu taatee jaarsa ishee biratti dhaabbattee hadda nuyi kun akka onnee keenya keessa jiraatee waan hunda guddaa nu qaqqabanutti kan goote dubartiidhuma sana. Badhaasa caalu Rabbi keenyarraa salaama argattee Jibriil irraa salaama argatte dubartii akka kootiiti dubartii akka keetiiti.
Ayyee jaarsi ishii rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam isiidhaa duuteellee guyyaa tokko dagatanii hin beekan. Maaliif jaarsa isheetiif biqilaa gaarii waan gaarii taate argamteef. Gatii kanaafuu otoo nuyi zabana kana keessa faashina gisee kana keessa hordofuu dhiifne kaane waa'ee Khadijaa fi waa'ee Aishaa waa'ee ergamaa Rabbii otoo duuba deebinne hordofne wallaahi laaziim fiilmii caalu roomantikii caalu wanti akka ergamaa Rabbii nu barsiisanii gonkumaan jiru addunyaa kanarratti argattus. Otoo jaartiin keessa cinaa teessee kaate waa'ee Khadijaa dhaggeeffattu jaartii akkasii toon argadhe otoo akkas naa taate jettee ofuma keetii suusofta waa'ee Khadijaa dhaggeeffattu jechuudha. Yeroo kamuu waa'ee jiraa dhaggeeffachuu malee hin kennituun. Maaliif siif jagna taate sii baate? Dubartiin sun amala wayii kan biraa wayii si toratti sii galee waan biraa sii taate. Faashina yeroo kanaatti suusii waan kanatti bilisa siif taate. Gatii kanaafuu otoo siin nuu danda'ame silaati duuba deebine kaane sahabittii duraa otoo hordofneeti wallaahi laazim dubartii akka kabajaa qabduu fi wanti dubartii caalaa dhiirri galma ga'e gonkumaan jiru. Gonkuma mee yaadadhaa ilaale aslii hadda nama rakkoo kamiyyuu qaqqabadhu rakkoo kamiyyuu si haa qunnamu wanta tokkoyyuu haa ta'u ol deebitee nama keenya biratti jaartiitti mari'achuunii fi jaartiidhaan waan jiru himuu tokko jechuun xinnina wayisee jaartii isaatti ol deebi'ee bulaa jaartii isaatti mari'ata jaartii isaatti maal jedhu jaartiin kee harkaan gochuu fi deemtee gochuu dadhabdi malee malli isiin sii kennituu fi karaan isiin sii bantu ati milkaa'aadha yoo isiidhaan ol deebitee mari'attee wanta tokko gooti. Wallahi laazim dhiirri jabaa ta'a jaartii isaatti ala ol deebi'ee ka'ee mari'attee waan godhu tokko isiidhaan mari'attee galma ga'a. Namni jaartii malee galma ga'u gonkumaa hin jiru yoo maal fiddan. Gatii kanaafuu nama walirraa dhaga'ee galma ga'u Rabbiin nu haa godhu. Dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa keessummeessuu keessaniif. Abshir. Jazakumullahu khairan ustaadha. Isin amma dhumarratti gaafa heerumtan sargii heerumuu barbaaddan immoo shari'aan manatti isin finne. Yoo shari'aanii sargii dhoowwatu wayii jiraa? Hin heerumne silaaraan yaad. Na jibbuu kutteetti gaalala. Abbo warra darasaa kana kan ba'uun rakkoodhaa bar rakkoodhaa.